jabina kun irraa harcaanii walirraa badanii wal fixanii walii wal ajjeesanii ummati du'e survive godhe amma yoonaa jiraachuun jabina marooti. I know lafan jedhe kukkutachuu dandeessu kukkutattaniitu san jedhe walitti qabdaniin dhiyeessitanii lafa yaada keessanii bichii fiddaniitu yeroo waa'ee Jawaarii haasa'uusi lafa barbaadan kuttuu yeroo lafa maroo haasa'u lafa barbaaddu lafa Abiyyi see kukkutattaniitu maraatuu na fakkeessa lafa lafitti kana gootu yeroo hundaa yaada koo guutuu isaa namaan dabarsitanii. Waan gaarii ku takka dubbattanii hin beektan takka waan gadhee dubbadhee hin beeku kuttanii lafa gaarii intalli kun beektuudha jabduudha sagalee taanaa fi ol kaasnattanii hin beektan. Jawaar si bal'ee Abiyyi waggaa 20 akkamittiin jettanii guutuu isaan dhiyeessitan uummataaf. So kanaafi bakka jabina isaa accept gootanii warri badhaadhinaa jechuudha. Badhaadhinni anammallee badhaadhinumaan deeggaraa nama dhaaba kamiinuu hin fedhu yoo nan dhiisa maleessa yoo dhiise. Accept gootanii kabajaa maluuf godha haraaramaa. Dhiirummaa isaa amanaa bakka. Isin wajji walqixa biyya shaayira. Qabalee tokko taatu mana kutaa tokko taatu Itoophiyaa keessa jiraateera. Eertiraa yookiin Sudaanii mini kan isaan jiraataa jira. Daabboo nyaatanii. Waraana nama 10 leenjifatanii. So kanaaf accept godha. Jawaariin immoo ganaa inni immoo xoorinneetii miidiyaati iddoo ta'eef kana caalaa isinitti bana iddoo ta'eef afarra qaraaqa kaabinee keessan gabbaastanii narrabsiisinaati. What solution jedhaati mari'adhaati gabaabsa. Eenyuun kee maqaa isin waamu. Miidiyaa irratti garuu isin argaan jira. Abaluni Jawaaritti hattu anamma dhugaan siniin jedha wallahi laazim Jawaariin hin deeggaru. Rabbitti kakadde. Rabbi ijoollee koo nan guddifachiisin Jawaariin hin deeggaru. Garuu nama Jawaariin arrabsu gadi fuutee xinneessiti haasoftu just mindless sammuu qabdu maaseen namni kun hin jedha baqa. Kaleessa naman goota koo jedhaa ture arra hudduu kee gaafan jedhu baay'ee rakkisaadha. Haasaan nama danqa. So mucaan kun kaleessa isa jaarraa fagoo miti. Amma 2018tti dhukkeerraa kaasaa ture. Jijjiirama fidee ture. Jijjiirama fidee kana kabajaa isaatiif galata isaa wallaallee dagannee seenaa kaleessa itti fayyadamnee turre. Just baqa percentage sadhan jira miti isaan kakaafi. Waan akkasii qabdee mana qaba dogongora akkasii qaba jedha. Malee kaabineeni lafumti iseen machooftee hoteela keessatti utuma sirbituu mataa wal faffalaxxee manni kun bitamee fi mataa hidhattee politikaatti gadi baatee Jawaarii yoo rabsite accept gootu no way in accepting godhan ani hin fudhadhu ani ta'uun qabu malee maaliif arrabsa. Sababa lafisii kenname lafa mannisii kenname hiree kaleessa argattu yoo barbaadde gaafa sitti ta'u baate gadi baate warrattiin har'a Jawaariin arrabsitu qabadhaa guyyaa kan bor Abiyyi warri har'a Abiyyi deeggarrattee Jawaariin arrabsaa jirtu bor Abiyyi gala gaggashuudhaaf mataan buutatu warruma kaleessa gaash geetaa jedhanii jala fiiganii boorsaa isaa baatanii jala fiigaa turan tarra arrabsaa jiraachuu iddoo ta'eef boris shakkii tokkoon qabu akka isaan Abiyyitti galagalan. Kanaafiyyuu amma Abiyyiin deeggarsa ushukoo nama arrabsuu jala fiiguun barbaadu. Is a leader. Biyya bushaara biyya tarkeera. Biyyi kun akkamittiin solution argatte. Tigraayin akkamittiin nagaa argatee inni bade inni dheengadanu gidduutti ta'e uummanni isaa ka'ee jijjiirama irratti gara dhibee biraatti utuu hin deemin guddina isaa eegala. Faannoon akkamittiin biyya isaa keessatti deebi'ee ilmaan isaa tuun dhumin ilmaan isaa biyyi sun tuudaaraan ta'e rakkoon utuu babal'ataan deemin akkamittiin tokkummaan deebi'a isa dhugaa hattoota ta'uu hin taane hattoonni yoo namni wal ajjeeseef noo waliin saamee yoo namni waa balleesse waa argatti gidduudha iddoo ta'eef biyya bade keessaa waa argatti iddoo ta'eef nageenya uumuun barbaadan takka. Hattoota sana keessaa baatanii akkuma sila jalqaba irratti dhee caasaa gaarii caasaa jechuun dirqama nama 5 miliyoonii 5 meeqan nu deeggaraa dhaabni badhaadhinaa kana qabatte isa galmee irraa qabdan sana dhiisaa. Mee Arsii irraa nama 10 qabaadha nama jaba. Wallagga irraa nama 5 qabaadha nama jaba.
nama in silent gadi qabee hojii isin hojjechuu danda'u. Yaada isiniif qabaachuu danda'u. Utuu Abiyyi jedhee suuraa kee laxafatiin, utuu mormatti hin baatiin, utuu kirrii hin fannifatiin, utuu gata koo Abiyyi koo utuu hin jedhin hojjechuu danda'u dhaaba kanaaf nama 5 Wallaggarraa. Baatee lixatee eessatee Wallaggi guddaadha nama 5 jabaa qabaadhu. Booranaa nama 5 qabaadhu. Jimma biyya keessatti dhalatte kana keessa nama 10 qabaadhu. Iddoo baay'ina qabda. Shawaa keessaa nama 20 qabaadhu. Shawaan guddaadha iddoo ta'e. Namni isin maal barbaaddu beektu? Muummichi kabajamaa, muummicha ministeeraa, kabajamaa, muummichi ushumaama keessan seetanii kabajamaa, muummicha ministeera keenya akka godhan, kabajamaa, muummicha ministeera keenya akka godhan. Warra jedhu qofaa odhatta. Haasa'ee bulaa. Silently nama hojjechuu danda'u. Abiyyi sin jenne, Abaa'oo sin jenne, maali sin jenne, riphee ta'ee waan dhugaa haqa biyya keessa ta'u. Isa gibira sassaabusi maal akka inni sassaabu. Eenyu irratti eenyu akka maal godhu, eessatti maal akka badaa jiru. Wallaga keessaa gibira mamtu fuudhamaa jira. Beenishaangul keessaa maaltu ba'aa jira. Eessarraa maaltu ta'aa jira. Booranaa maaltu ta'aa jira. Isa jedhee hojjechuu danda'u. Kana qabaatteenaan warri damoozaan deemtu akkame nama remote controliidhaan taa'ee taquxaaxaru akka ittiin achi teessee taquxaaxaru. Siinan jedha Abiyyi. Muummichi ministeera keenya kabajamoo isin goota. Paarlamaa irra teessanii. Yoo harki koo sirriitti kaameeraan illee nama kaameerichi dhufutti hirreen stress na ta'e. Kaameeraan na argeera moo na argine karaa kaameeraatti harka kan rukutaa jira. Abiyyiin egeriyoo na arginatti kaa. Kun biyyan bushu. Garaan bulaa jedhama. Gaafa isaan baajeta kun miliyoona 40 hojjetanii miliyoona 4 fixanii wanta mataa miila hin qabne dhiyeessanii godina akkasitti kan raawwatame ergi badhaadhinni keenya dhufe akkas ta'e jettee dhiyeessitu otoo hin taane miliyoona 40 ba'ee miliyoona 4 qofaadhaan xumurame. Kan muki keessa hin jirre, kan wanti jala taa'an hin jirre, kan wanti dhaabbate hin jirre jedhee kan gabaasuu danda'e seef mootummaa kana gochuu danda'u uummachuu qabdu. Caasaa jechuun isaadha. Muummicha ministeera keenya obbo Shimallis goota keenya abbaa cabsaa warra akka jedhu hundi warra isin cabsuu barbaadudha. Warra carraa argate hundatti qilee isin buusuudhaaf deemudha. Warri isinii wajjin sirbuundi. Warri isinitti naannoftee teessu hundi. Kanaafuu we have to save badhaadhina. Badhaadhina save gochuu fi anoo gaafa asirra taa'ee haasa'u suuraan qabu mootummaa wajjinii isa beekamaa wajjinii isa kanaa wajjinii Faayisaal Lalisaa qofaan suuraa isaa maxxansi nama baay'een qaba. Yoon sobe na beeku. Garuu ani gaaffiin koo ofiis isaaniillee onnaqe maalin jedha. Beektota isinii wajjin dhaabbatanii alaaf keessan isin gargaaran ofitti deebisaa qabadhaa. Hafanii jiru maqaan isaanii baloo jedhamu. Jaroota qabadhaan jedhe malee lafa naa kennaa. Lafan buluun nabee birrii hoteelaa naa kaffalaa akkas naa godhaa rakkadhee isiniin hin jedhe. Gaaffiin koo kana ture. Sababiin isaa namooti kun bor akka isaan isinitti galagalan hin beeka. Anuman siyaasa keessaa waanuma haasa'u kana keessaan dhaabbadha malee isinitti galan garu. Sababiin isaa ijoollee Oromoo dhumte sanatu sammuu koo keessa jira. Dhiiga sanaan dhuftanii as teessan iddoo ta'eef isinumti taa'uu keessan naa wayya. Dhiigi sun dhangala'ee bakkeetti afurra. Isinumti teessanii yaa Rabbi isin ka'ee moo qulficha isin hirkaa fudhadha malee isin irratti galagalee hin hojjedhu. Garuu isin qeequudhaaf isin qaxaqqatuudhaaf qophaa'aadha. Peejii kanarratti ani badhaadhinumaan qeeqan adda bilisummaa Oromoo shanee jedhamutti isin bu'u Jawaarii isin deeggaruu hin qeequsi. Garuu akka isaan isin jarjarsan sana muhawwii kooti natti tola. Kunoo bu'aa wallaaltuun arseettee muka qaamatti walitti dhiibdu obboleessase. Borii isatti dhiibusi isatti dhiibamus mootummaan kun hin beeku kan na aarsutu. Abiyyi deeggaruuf jecha
garee Jawaari deeggaruutti muka dhiibde inni itti dhiibde sun boodduubaan tokko dhufee ositti dhiibe Abiyyiin illee quba sin qabu atillee Jawaariin quba sin qabu atillee addi bilisummaa Oromoo quba sin qabu atillee inni sun quba sin qabu eenyu dhabde obboleessa kee dhabde obboleessa kee sababa Jawaari nama Abiyyii deeggaruun miidhina sababiin isaa warra durma Abiyyii deeggartan jedhanii obbo Sanyiin faan addatti naqanii facaasaa turani dhiira meeqa ijoollee meeqa ati deeggaraa mootummaa kanaati jedhanii qola deemtuun meeqa dhangalaate obbo Sanyiin faan sheebelaa'ee waalalaa'ee waxxaataa babaa'ee jedhanii sirbanii harka dhungataniitu Abiyyii faa wajjin araaraman ati Abiyyii deeggartu garuu duutee bakkeetti hafte warri maa deeggartadhanii si facaasan immoo barcuma argatanii ta'an siyaasaan kanaa ittanii waliin ajjeesna obbolaako walillee miidhina dhugaa rabbi ani waan inni jireenya koo keessatti yeroo hundaa boqoo koo qabadhee deemu waggaa 13 miidiyaa kana irratti namni na beekuu dhabuu danda'a warri nan beekne nan beektanii waggaa 13 keessatti Amaarra badduu Tigree badduu Sadaamaa badduu Oromoo akkamittiin jabaanna akkamittiin maalirra geenya dheenaa isaa malee guyyaa tokko namarratti xiyyeeffadhee beeku garuu afaan biraa doonaasaaf yaachii gaallaa jedhanii na arrabsuu danda'u na arrabsaas turaniiru sababa waan hin jedhuun nageenyeef so kanaaf isiniin jedha badhaadhina dammaqii walgahii teessuu maal dhageessan Jawaariin akkamittiin matsaafa isaa gumna matsaafa isaa akkamittiin gubsiisnee akka inni jibbame irratti hojjenna yoo jettanii namichi akkaataatti gubdan birriitti laattan karaa itti gootan hojiin akkasii jiraa jedhee borkaan keessan gubuudhaaf barnoota addaa tokko bantanii fi ofii keessaniif of haaduu ittiin qalamtan ittiin of qopheessitan namni nama balleesse gaafa nama barsiisu namni nama akka godhe gaafa nama wanti ni jedhu muuxannoo fiilmii argitu gar tokkooni akkaataan barsiisa gar tokkoon immoo akka dhaqanii qaban barsiisa so yeroo waan badaa hojjettanii namni raayis muuxannoo fudhatee isinitti galagaluuf deema jechuudha so kanaafiyyuu ofii keessaniif jecha Masaafa gubi masaafa Jawaari jalqaba akkuma sila jalqabe warri booddee galta yoo raate kan ol kaasee gabaasaa samaayitti rukuchiise Abiyyi Ahmad Aliiti. Caatii qaamee isa qaame gaadhu uummata meeqan leena meeqa ofirratti galagalchii tattam caatii maa nami qaamu maraataadhaan humni isaa wajjin dhaabbataa irra nama jedhu faayoo naan hin beeku malee sana baay'ee akkasitti haaruu dhibbaa beeka. Uummanni caatii nyaatee biddeen malee caatii biddeen illee hin barbaanne caatii qaama immoo hojii sakkamii hojjetu jira iddooteef si jala jira iddooteef nama meeqa akka sammuu rukutte yeroo jechoota tokko jechuu barbaadanii Angilii jechi sun ittiin deemee nama rukutuu danda'u yoo nama rukutuuf jedhe malee isaa nama aasaanan eeggadha namatu nan eeggatu malee nama nan eeggadha jechoochaa hin jiru so kanaafiyyuu dhiifama ani nama galchuullee hin barbaanne who is this meerinatti mul'ata so kanaafi wanti ani isinii dhaamuu barbaadu badhaadhina tokko caasaa jaarradha hin darbine himmayyuu yeroo dheeraa qabdu caasaa dirqama Oromoo warri abaa'oo keessaas caasaan dirqama Jawwaaratillee isa dur miidiyaa irratti qofaa biiftuun akka durii gabbaatee si lallabdu yookiin kaabuttaan akka durii si lallabu nami biraa akka si lallabu caasaa malee nama maan booddee sanatti xaneera namni namaaf haasa'u hin jiru. Caasaa jaarradha. Caasaa sana keessatti nama hojjetu, nama haasa'u, nama dhageettii qabu, nama haqaaf uummataaf hojjetu namni kun nu barbaachisaadhaatii kaawwadha. Hattuu fi gantuu fi ayyaana laallattee hojjala qabdee muummee ministeera keenya adda daanachuun akkas godhanii gootittiin keenya anuutu natti kennanii sanatu carraa sana naa bananii godhan waan sana nan godha. Atuutu sitti kennanii carraa sanan goota. Gootummaa otoo hin taane kun bakka hireedha jechuudha. Miliyoona meeqa qabna uummata. Dhugaan isiniin jedha adda daanachi caalaa hojjechuu nan danda'a. Utuu hireen sun na qaqqabe. Atis tureen sun si qaqqabeen hojjetta. Nama faarsaan oolina hojii faarsaa.
hojii faarsaa hin hojjenne jirre jechaan jiru. Egaa yeroo hundaa addanaan gaafatiin faarsanii maa callume danii afaan keessa si eegu. Amma ijoollee callisteertu yoona qeeqama maaliif ilaalcha maalii qaba adeemsa maalii qaba. Taaf expired teera wanta akkasii. Ilaalchi kee hariiroon kee kan biraa jettanii uummata jala deemtanii maaliif yaada gabbaatanii hin dubbanne maaliif hin barreessine ijoollee dargaggoota hojiitti deebite kara keessaniin carraa argattee biizinesii si eegalte maaliif feesbuukii guddaa qabdu gadi ba'aa dubbadhaaf ayoona jechaa jirtu. Gadi ba'aa dubbadhaa maaliif nurratti dhiistanii yaada maaliif hin laanne maaliifitu akkasin goone jechaafaa jirtu yoona. Yoona akkas jechaa jirtu. Warra ijoollee hojjettee ol deebitee nama taatee guguddattee biizinesii ishee akkasiin irra siyaasa keessan dhuftee isinii laattee waan tokko yaada akkasii laattuu fi maal ijoollee walitti qabdanii naggaadota yoona maaliif yaadan kennitan jettanii fagata. Isa nagadatu dhiisaa fi bakka inni biizinesii fidee nama 40 hojiidhaaf yoo qaxare daasisa qabso. Warra damoozii kaffalamuu fi miidiyaatti dhiyeeffadha. Naggaadeen fidinaa, dooktoran fidinaa sababuma hiree keessaniin inni waamatti faali qeessitanii waa kennitanii fi carraa argatee fi kottu gadi bayyaa haaseen jedhinaani. Namni naasofne taanaan ilaalcha biraa qaba. Namni isin hin deeggara nami ka'e ajawaab ati hattuudha sin beennu jechaa turte. Yaa tokko moo maal jechaa turanii? Namoonni tokko Jawaarii waggaa 2-3 eessa ture amma gadi ba'e. Saayqammatu eger zaraggu waale Amaaraa sittarratti. Dura hidhii muxxeessuma dura siisu. Mucaan kun inni naqee biyya paaspoortii isaa galche akka inni yaade ta'uu dide. Isa inni yaade ta'uu dide tuffatanii. Inni immoo rakkatee halkanii guyyaa hidhee of kennee uummata fuulduratti kompiitara isaa kenne. Kompiitara kennee kottu nuu kenni. Kana ta'e jedhanii isaa waan hin taane godhanii qodaa cabaa godhanii bakka asii dhume ta'e nyaadhu jedhachuu barbaadanii. Naggaadee caatii ta'e nyaadhu jechuu barbaadanii siyaasa keessa galchuu didanii. Tuffatanii lafatti hambisanii. Isa booddee immoo sababa xammamaniitu mana hidhaa galchanii. Mana hidhaa keessa waggaa 2 seellee anillee nan barbaada seen hidhamuun isaallee natti tola bishaatee akka inni bahu iddoon beekuuf hawwii koo ture. Mana hidhaa keessa galchanii. Mana hidhaa keessaa immoo yeroo inni bahutti immoo haala kamiin hin ba'a. Dubartii ariyaa maaliidha islaamoota yoontiniidha sangoomeeree mucaanoo ganaa waggaa 30 amma 50 namni baay'ee hootti ta'a waan barbaade yoo godhe kan keessan faashinii waama sanaadha sun maaliif uumame sun jireenya iddooteef waan barbaade abiyyiinis albaasuu danda'a carraa qabaatee mistiraan godhe ta'a maleessa Jawaarii qofaamini kaaminiin hundu daandeessatti albaasaa walti sun kaameeraa wal jala kaanii dubartii walitti erganii waraaban maal taa'ee waraabbatte ergi jaallatte. Maal gootu mu kaameraatti kasala fakkaatu awwaara keessatti guddate kana isa kan faranjii bakkee keessa waraabbattanii wal waraabdanii kanaan immoo gudii wal gootanii wal takaaluudhaaf makaraa wal nyaachistan. Abaluu godhe abaluu wajjin jiraate dubartii akka godhe xaaneen keessan baqqaasanuma. Hay Oromoo kana mataa nu hidhanii miila nu hidhanii nu doofessanii warris nutti himanii yeroo nuun guddannee waggaa 20 goo'eessaan akka dhalanne hin beennu maaliin akka dhalanne hin beennu eessarra akka dhufne hin beennu kana goonee sana goonee TV'nis nutti himu callisanii manu daanii gaafachi lafa waannaa sana geenyu maraanna sababiin keenya rakkinni keenya sanaan beektu miniya rakkinni Oromoo sana ijoollummaadha kaasanii yeroo sireen xixxeeruun nageenyu yeroo maatiin keenya waan san hojjetan quban qabnu wanta kun beennuuf sangama guutuu guddulloomne gaafa dhannee argina haphenne irratti lafa dhoomnatu muuxannoon qabaatiin gaafa argannu immoo isa kanas kan egaa inni birqii iddoo ta'eef isa wallaala immoo kaameeraan immoo dhufe mini kaameeraa walirra dhaaba bu abbaa koo simpul siyaasa miti sun barnootas barbaadu kana baalagee ta'ettanii waan namarra sitanii qaba abbaan tokko dambisaatii baay'ee qaba. Biddeen baay'ee nyaachuu barbaada inni tokko immoo xiqqoo nyaachuu barbaada inni tokko appitaayitii qaba inni tokko appitaayitii hin qabu inni tokko immoo ciriima fedhii iyyuu hin qabu namni adda addaa nyaatu abbaan waan barbaade nyaatu sun nuun galchu nu rakkoon keenya rakkoon Oromoo waan sana mini abbaan akka barbaade talee warri shan bosona keessa kun dhaadhaa godhaniitu gammachiisii kooliin jedhuun akka siistemii sabri maal ta'a namni hundi fedhii qaba akka barbaade sun qabsoomni waa'ee siyaasaas miti kun soo kanaafi Jawaariin sana haala kana mijeeffatee saayqammatu eger zaraggu akkuma isiniin jedhee hin ba'e Keeniyaatti. Dhaqee haadha manaan immoo dirqama siyaasaa fi haadha manaa sanarraa adda ba'ee haadha manaa fuudhee isa booddee haala kamiiniin immoo siyaasa kootti deebi'ee of qopheessee dhufa.
calluma dheetuun Itoophiyaa keessa taa'ee du'ee keessanii hojjetaa yeroo eessa ture ergi du'e namni du'uu qaba. Akka ittiin duune of baasee ka'eetu namaa biyyaa. Jalqabumti rakkoon qabsoon keenya galma ga'uu dadhabe utuu of hin baasinitu nama baasuudhaaf irratti hojjenna iddoo ta'eefitu galma nuu ga'uu dadhabe qabsoon keenya. Kana jechuudha warri komattanii eessa ture waggaa 2 riphee ture eessa dhaqe. Indee loltuu meeshaa qabatee akka gootichaa mucaa biyya kootii sana wallaggicha beektu gandatti galteedha wallaggicha beektu ni maroo sana dhugaa rabbiitu man arge. Ani dhugaa badhaadhinatti hin buune iddoo ta'eefi DNA'n ko dhiigi ko qulqulluudhaan nama tokkotti hin buune iddoo ta'e marocha meestii dhugaa rabbiin natti darbadhaase. Haa ta'u al tokko qoosaa yotti maqaan walga'iin isin tolti iddoo ta'eefi kanaan hin jettanii muummittii keenya ministeeraa gootittii keenya addee biiftuu naan hin jettanii muummittii keenya na harka rukuttanii. So Jawaar kan ballisnee yaanu garaa sammuun waaqi waan nuu kenneef maashina nuun hin beekne maashina nami biraa hin qabne kan rabbi nuu kenneef sammuu kana itti fayyadamuudhaaf nuu kenne. Jawaarii deeggartanii deeggartuu baay'ee dhugaan ni qabu saasaa badiin ni balleesse saasaa. Abiyyiis dhugaan ni qabu walitti lallaaxanii garee qabattanii biyyee nyaanne yeroo Jawaarii duukaa harka rukuttaa turtanis Jawaar kufe wanti isin fiddaniif hin jirre gaafa ni dhaadhaqe wanti isin buuftaniif hin jiru. So yeroo Jawaariin hojjetu ila kana irratti hojjetteetta. Anamma nama akkasiiti siyaasi ko amma nama tokkon ta'u Jawaariyoon awwaara kaase yeroo awwaara kaasu awwaara kaaftee eeggadhu mucucaatta. Yeroo inni immoo sirriitti hojjetu dhukkeetti kaasi. Tipu kaasi laakkeetti macancala kee galchadhu achitti irra goolii sii galuu danda'an jedha. Yeroo maroon achi hin tireedhu nama najjeesinaa bichaa. Seebisee bicha namni hambaan qabu nama kan rabbi tokkicha haadhi tokko nama ergin haala ilmoo ta'ee duruu nama duun jedhu yoonni qofee asiina dhukkuba yoonni fe'ame akka haadhumti hunda keettiin guddifattee ilmoon seeroon sareetee bakkeetti dhukkubu namni hundi hin barbaadu iddoo ta'ee fi warra wattaaddara ta'e walitti dhukaasugaa waan goonuun qabnu nama najjeesina. Nami qaaliidha kennaa badhaasa rabbii lafa kanarratti sababa qabaa waan uumeef waliin ajjeesina. Siyaasa garuu walitti dhukaasna. Anamma maaliidha beektu haaduu garlachuudhaan qaradheen jira. Asii waa biyyiin rukute. Xaa godheen jalaadha. Asiin Jawaarii rukute. Xaa intinii bichaattiin tokkosu maroottiin tokkosu maroon jabaadha. Araarfattanii deebisuu hin dandeessu. Qubeedhamoo maanni kun? So kanaafi share gochaan jirtan namni dhufaan jiru ba'aa jira nan ture fakkaata sinirra rafee nan uffitanii tuddooteef nan ba'aa yoo namni hin jiraanne harka akkas naan gootan ta'e maal paarlamaa irra teessanii muummicha keenya badhaadhina naaf kaabuttaa dhabde nama warra agabuu tu waan tokko argatin isaan deeggar nu qabachuu wallaalte kaffaltii tokko malee nu gatte. Nulle maal gatti numatu yeroodhaan baratee jalaa galagalee. So kanaafi yaa lammii koo Oromoo koo harka rukuttaan ta'an itti muddaa gara argitanii garee tokkos qabattanii garee tokko hin salphina nuu ta'a. Jawaaratis jarri haala karaa intini waan kuffisu bichaatoon taane akkam hojjetaa jirtu kana irratti hojjedhu. Jara kuffisuuf hin hojjetin. Namni kamuu jara kuffisuuf hin hojjetin. Jara sirreessuudhaaf. Gaangoo didduu saafiyaa mataatti fannisanii gadhiisuu jedhan. Saafiyaa mataarratti fannisiitii gadhiisi. Gaafa isa fiigan kokor gaafa jedhu wal furataa jechuudha. Tikaasii uummata. Madaa isaanii tuttuqe. Anuu waan baay'ee hin qaba. Amma na riifadhu malee. So kananis ni hin jedhaa. Fixeera kan koo namni yaada qabaattan bashannana qophii bashannana biiftuu yeroo hundaa dubartii waggaa 50 taate 55 taate bakka hundaan fakkaatiin haadhoo koo ani bakka hundaan fakkaadhu nama tokko deeggaruutu nun baasu qaba
namni kamuu yoo dogongoro isaa ani maaliif wanti naa kaffalame miinda miseensa ta'ee hin jiru eenyuudhaaf oddoo ta'ee fi yoonni kufee kufaatiin isaa Oromoo irratti kufa. Abiyyiinis yoo kufee Abiyyiinis Oromoo irratti kufa. Jawaariinis yoo kufee bakkee alaa keessaa kaayyoon Abiyyii guddaa qabsoo biyya alaa dhabamsiisuudha. Qabsoo biyya keessaa biyya alaa Oromoo walii galee deebisee ijaarrachuu qaba qabsoo biyya alaa. Kan ijaarrattaniif immoo Abiyyii kuffisuuf otoo hin taane Abiyyi ittiin raasnee akkasittiin gaachana sin taanaafi yoonni dubbii barbaades ittiin isa raaftu qabsoo biyya alaa deebisuu qabdu. Qabsoon biyya alaa I know warri kaan lafa fudhattanii mana fudhattanii karaa ittiin deebitanii biyya dhaxxanii jiru iddoo ta'ee fi hin sodaattu isin hojii hojjedhaa rakkoon qabu warri birra hojiin hojjenna jiraatu. Qabsoon biyya alaa deebi'ee akka isaa duriitti durammoo OMN qaba miti amma immoo waan biraa tokko uumtanii ittiin ijaartanii Abiyyii kuffisuuf otoo hin taane Abiyyii ittiin utubuudhaaf illee yoonni immoo anjabaan isaa nutti hammaate immoo likkinnaas gabbaalleen jettanii ittiin sirreessinee biyya keenya gara biyya nagaa biyya misoomaa biyya mana fuula qalamii dibattee akka dubartoota bara seenaa fuula meekaappii dibattee gajjallaan tirii ta'u sana toon taane biyya nagaa Shimallis Abdiisaa ofirra bu'ee harree isaa fe'atee shawwaasaa keessa naanna'u. Adde Daanechiin arsiiseetiin baatee tu ajaabii tokko hin qabaatiin akka barbaadde kun amma mootummaan biyya kana namni lama duukaan jiru dhufee addana ga'ee katamaa keessa nama faa daawwatee lafa namni nagadaa maal faa laale deebi'a. Biyya akkasii oomishachuu barbaanna mana hin barbaannu birrii hin barbaannu nageenya biyya nagaan jirutti namni dhufa. Kanaaf iyyuu biyya nagaa uumuuf immoo tokkummaan biyya alaa deebi'ee jabaachuu qaba.